mata dureen irratti barannu waaqa gurraacha jedha. Oromoon waaqa isaa yoo waamu waaqa gurraacha jedhaan. Gurraacha garaa garbaa, leemmoo garaa taliilaa, eemmoo garaa annanii, tokkicha qixxee dhibbaa, tokkicha maqaa dhibbaa jedheetu waaqa isaa moggaasetoo ittiin waammata. Amma gaa kan Oromoon waaqa gurraacha jedhu kunii fi manni kiristaanaa ammoo waa'ee waaqaa barnoonni isheen barsiistu hidhanni inni qabu maalidha kan jedhu xinxaluun barbaachisaa ta'ee waan argameef mata duree kanarratti kan barannu ta'a. Oromoon waaqni gurraacha yoo jedhu waa'ee bifaatii miti kan inni haasa'aa jiru. Waa'ee qalama fuulaatii miti kan inni haasa'aa jiru. Waa'ee amala waaqayyooti. Isa abbootiin keenya theology keessatti yoo nu barsiisanii attributes of God amaloota waaqayyo jennee baranna sana yoo ibsu waaqa gurraacha garaa garbaa, leemmoo garaa taliilaa, eemmoo garaa annanii jedheetu ibsata. Kanaaf Oromoon waaqa gurraacha yoo jedhu maal jechuu isaatii kan jedhu erga laallee booda isumaan wal qabsiisnee ammoo kan Oromoon akkana jedheetu amanu sana laalchisee kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu ilaalla. Inni duraa waaqni gurraacha yoo jedhu beekumsa namaatii olii jechuu isaati. Bifti gurraachi bifa ija namaatitti mul'atini. Mataa isaatiin bifti gurraacha jedhamu hin jiru. Garuu ijji keenya arguu baachuu isaa yoo nu gabaasu bifa gurraacha gara sammuu keenyaatti fida malee bifti gurraachi